Yeroo takka gaafa tokko malaayikichi tokko osoo deemu namicha tokkotti dhaqa. Namicha kana dhaqee waan barbaaddu na gaafadhu siifin kannaa jaan. Ammoo waan siif kanne san ollaa keetiif dachaa godheetiin kannaa jaan. Namichis yaada malaayikichaatti wajji walii galee jalqaba irratti sa'aatii Rolex ta yeroo ammaa addunyaa kanarratti qaalii taate takka naa kannii jee gaafata. Malaayikichis akkuma jalqaba waadaa galee isaaf sa'aatii Rolex takka ollaa isaatiif ammoo Rolex 2 godhee kannaaf. Ammas namichi kun deebi'ee Mercedes makiinaa takkanaaf kannii jaan. Malaayikichis isaaf Mercedes takka ollaa isaatiif ammoo 2 godhee kannaaf. Namichi kun waan ta'aa jiru kanatti hin gammanne. Dubbii ollaa isaatiif kannamuu kana hojii waliin galle ammallee hirriiba dhabuu jira. Waan ta'aa jiru kanatti hin gammanne. Waan fudhataa jiru kanattis satisfy hin taane, hin quufne. Ammas mana viillaa ajaa'ibaa 2 naaf kannii jee gaafata. Malaayikichis isaaf mana viillaa ajaa'ibaa 2 ollaa isaatiif ammoo 4 godhee kannaaf. Akkamitti ollaan kiyya kun naagat ta'uu danda'aadha? Kanatu riiba isa dhorkuu jira. Dhumarratti malaayikicha maal je'ee gaafata? Ija tiyya takka naaf dhaamsi yookaan na beeksisii jee gaafata. Maaliif kana gaafata? Hoggaa ijji isaa takka baddee ollaa isaa 2tu bada. Inni waan arguu fi arguu dhabuu isaa takka irra hin kaa'in. Wanni inni irratti xiyyeeffate ollaa isaa gaggoruudha. Kufaatii ollaa isaa qofa. Gammachuun isaa ta'e irratti hundooytu kufaatii ollaa isaatiin. Jireenyi isaa guutuun kufaatii ollaa isaatiin. Gadaantummaa ollaa isaatiin. Dhugumatti kun gammachuu osoo hin taane dhibee dawaa hin qabne. Seenaa tana keessatti hundi keenya akka if laallu abdiin qabaa. Galatoomaa. Seenaa tana hiriyoota keessaniif sheer godhaa biraan gahaa.